ijoolleen Oromiyaa wal jalatti ilaaltee bitte kita gurraaniin nageenya moonii gatii kiyyaaf nama jalaa diddaa. Masuu. Bitachaa. Sinidama egaa dadhabbina kiyammoo warra achi jirtan sirriitti hin hubattanii hin beektan madaan kiyya madaa keechan jedheetanan yaada waan ta'eef jirra jirtanii qaxaleewwan kiyya kan biyya keessa jirtanii biyya alaa jirtan yeroo hundumaa jechuudha kan chaanaalii keenya hordoftan Itoophiyaa keessa kan jirtan Oromiyaa keessa kan jirtan biyya alaa Ameerikaa Kanaadaa Irooppaa keessa kan jirtan isin hunduu nagaa jirtanii fayyaa jirtanii nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u isin jedha. Akkuma argaa jirtan kabajamtoota keenya har'a keessummaa ajaa'ibaa keessummaa sanbata guddaa isiniif dhufnee jirra. Qophii baay'ee isinii qabannee dhufnee jirra waan ta'eef isin hunduu nuffii tokko malee haga dhumaatti viidiyoo keenya akka hordoftan isin jedha qaxaleewwan kiyya. Egaa akkuma argaa jirtan haati manaatii bareedduuti. Injedhamu akkasii mitiidha? Sirriidha mitiidha? Bareedduuti. Buna danfisaa jirti buna Jimmaa buna Aggaaroo jennaa ture. Danfisaa jirti shabbirabbi fataa jechaatu jechuudha. Sanbata guddaa har'aa kana jechuudha. Dabarsaa jirra jechuudha. Istiidiyoo akka istiidiyootti lakkaa'uu qabdan jechuudha isinii galee. So isa kana itaalammee nagaa fayyaa jirtaame. Duraan dursee. Didaatii bidhamii? Didaatii bidha qoo inni beeksitii guddaa. Eshi hello kabajamtoota hordoftoota didaatii akkam jirtu nagaa keessanii nu nagaa galata rabbi arragaa akkuma argitan kochuma qabna jechuudha. Kochuma sanbataa buna dafisaan jira akka kootti baay'ee gammadeera. Na nu hunduu nagaadha isiniin jedha. Egaa isa kana keessummaa nama afur kan baay'ee isaan jaaladhu tole karaa isaanitti gaddeebina. Duraan dursee obboleettiin teenya gidduu jirtu tun Alamituu jedhamti. Alamituu jedhamti obboleettiin teenya tun Dubaayii yoo jiraattu chaanaalii keenya akka ajaa'ibaatti nu ilaalti nu jaalatti nu dinqisiifatti jechuudha. Oromoowwan kiyya. So har'a maaliif dhuftee mana kee maaliif dhuftee isa jedhuuf deebii isiniif deebisne jechuudha mee karaa isheetti gorraa obboleettii teenya Almi jirtaame akkam? galata waaqayyoo didaa baga nagaan na eegdee akkatti na simachuu keetti. Naqaa jedhii maal taatee? Akkatti na simachuu keetti haadha manaa kee wajjinuu baay'een isin galateeffadhaa waaqayyo isin haa eebbisuun isiniin jedha. Biyya fagoo sanirraa viidiyoodhaan nuti isin laalu arramooyyuu waaqayyo waliin nu ga'ee mana keessanitti argamu kiyyaaf obboleewwan kiyya wajjinuu waaqayyo nan saa galatoomu isinis guddaan isin galateeffadhaa na kabajanii na simachuu keessaniif jechuudha. Eshi galata guddaa argadhu atilleen jechuudha nu kabajdeetoo haga mana keenyatti tulluurra qaariteetu. Makiinaa yaabbatteetu minibaasii yaabbatteetu waan dhufteef galata guddaa argadhu. Akkuma argaa jirtan obboleettii Almi immoo as jirti. Obboleettiin Almi kutaa meeqaffaa barataa? 12. Mee maqaa kee dursiiti. Hinqaaneen kaa? Qaaneen jiru nu biratti si galee? Haasa'e normaala. Tole Dimbareen jedhama. Eenyu? Dimbaree. Dimbaree eenyuti? Dachuu. Dimbaree Dachuu. Eshi maqaan kee Dimbaree Dachuu jedhamta. Wanta na kabajdee dhufteef galata guddaa argadhu siin jedha. Galatomaa sinillee. Eshi mee warroota kinoo chaanaloota keenya hordofaniif jechuudha. Baay'ee nu kabajanii baay'ee nu jaalatanii waa'ee kanaa ilaalchisee maal jetta moo akkam deebii gahaa qabda? Anillee Lakkiin qaana'een namni sitti kolfaa jiran qaana'een. Eshi haa ta'uuti akkuma argaa jirtan hordoftoota keenya ganaa miidiyaa irratti
har'a gana jechuudha akkuma argaa jirtan kan ishee haasofsiisaa jiru jechuudha. Anyways mee kara obboleecha isheetti dabarra jechuudha. Kabajamu. Akkam fayyaa jirta? Nagaadha fayyaa jirtu. Jirtaa maqaan kee eenyudha meeti? Indaala Dachuun jedhama. Indaalii akkam nagaa? Jirra fayyaa. Egaa wanta nu kabajnee dhufteef galata guddaa argadha. Galatooma sanillee wanta nu argina. Mee maali jechuun wanta nu samatteef maaltu sitti dhaga'ama? Miira koo keessatti baay'ee dasneedha wanta waan kana arge. Egaa gaafilleen badaa hin qabu. Kanumaaf waan nu eegdaniif galatoomaa jedhaan. Ishii galata guddaa argadhu. Egaa kabajamtoota keenya akkuma argaa jirru jechuudha. Qoy as wayyaatire. Maal taataaf isaaniif? Obboleecha? Ayyee. Okay, maqaan keenya jedhama. Habtaamuu Dachuun jedhama. Habtaamuu Dachuu obboleessa kiyya. Wanti nu kabajnee as mana keenya dhufteef galata guddaa argadhu sin jedhama. Ayyee haa isinillee waan nu eeddaniif kabaja guddaa isinirraa qabnaa galatooma isinis. Wanta nu simattaniif maaltu sitti dhaga'ame? Waamtuun dasneedha. Bataam firiin ta'e keessa koo. Gammadeertu. Ayyee bataamti. Ayyee egaa kabajamtoota hordoftoota Didaa Maanyaa akkuma argaa jirtan kaa dhugaa dubbachuudha. Akkuma argaa jirtan ma'addiin sanbata guddaadha asitti dhiyaatee jira. Mana eebbaa maal jettanii barreessitanii? Mana eebbaa siniif dhufnee jira isa jedhamudha natti fakkaate. Anyways akkuma argaa jirtan isaanillee nu simatanii nu kabajanii dhufanii jiranii. Maaliif dhufan isa jedhamuuf nu jechuudha. Yaadan takkaan jechuudha waliin haasofnaa jechuudha. Achi taa'ee tan sitti waan qaba. Buna dhugaa ta'u. Akka doonnoota maal akka nama kokkolfaata. Qoy. Amma viidiyoo irra jirra waan ta'eef. Normaalii kabajamtoota keenya duraan dursee Almii si biraan dhufa. Hordoftoota keetiif mee jechuudha yaada jiru ittimi. Hordoftoota kiyyaa numatu haasa'uu qaba isa kana jechuudha. Chaanaalii wayii Almii keenyatti gurguruu fi normaalii chaanaalii subscriberii 3,910 almost kara 4,000 seenuu fi egaa subscriberii kana isaaniif gurguruuf taana. Yaa YouTube'um dadhabbina guddaa qaba wanti kun sitti ulfaatu jedheetan itti mee rakkoon qabu halkan guyyaa nan hojjedhe irratti naan jette hordoftoota keenya gaa Oromoon teenya tun gaa dugda kiyya hidhadhee too nan hojjedhe oga jette isin immoo maal nu eegdan ishee gargaaruu qabnaa ishee bira dhaabbachuu qabnaa walitti hirkachuu qabnan isin jedhe qaxaleewwan kiyya Almii Media jedhamti. Almii Media linkii ishee jechuudha. Chaanaalii kiyya jalan isiniif teechisa. Almii Media seenati. Please subscriberii godhaayi. Obboleettii teenya tan biyya Arabaatii dhuftee no biyya Arabaa gaddeebi'ee hin deemu. Biyyuma kiyya keessa Oromiyaa keessa taa'ee ta'u jechuudha. Chaanaalii kana miidiyaa kana hojjechuun barbaade jette. So anilleen jechuudha akkuma argaa jirtan qaxaleewwan kiyya kan biyya alaa fi biyya keessa jirtan sun hunduu amala kiyya hin beektanii nama nan hojjedhe jechuudha gargaaruun kiyya dirqama waan ta'eefu okay jedheetoo isheetti gurguruufan ta'a sun hunduu liinkii ishee isinifan teechisa please subscriberii godhaa fi isin jedha akka nan qaanesine abdii guddaan qaba jechuudha Oromoo wankoo Sinigalee galata guddaa argadhaan isin jedha. Kan irraa nafe isin arfan keessa jechuudha. Wanti isin haasa'uu qabdanii jirtan waa'ee YouTube kanaa ilaalchiseetoo fuulduraaf maal hojjechuu akka qabdanii. Egaa ammoo dhugaa dubbachuudha masiinqoo agartani baasime. Qophii ijoolleedha namichi. Ilaala. Mee qo'i. Mee jedhi mee masuu. Masii. Masih sagaleetti deeme
Egaa kabajamtoota kee almiidiyaa ijoolleen Oromiyaa wal jalatti ilaalte bitekita gurraaniin nageenya moonii gatii kiyyaaf naa jalaa diddaa. Masuu Yaloo bi yaloo mayee nan dulloome moosii tammoo fa'ee. Irananditi jalananditi ituma isiti davyara wecha nama kituma nuliti kituma nuvariti kotiyo ya kotumi gira jirun ilma nama lubbuun Itoophiyaa gaafa keetiif jira Masinko mujo maso maluda bunus ya dafu Gabrieli badami tara rakiran kamu laslasa ino da de bira da ara ida bara egaa kabajamtoota hordoftoota keenya wanti akkanaa kun sanbata guddaa kanarratti jechuun wanti akkanaa kun dhageessanii beektanii meenattima dhageessanii beektan so almii miidiyaa keessa seenatii sabskraayibarii gochaa ta'u guyyaadhaan viidiyoo gadhiistamoo sila akkamii almii guyyaa lama nan gadhiisa guyyaa lama sa'aatii meeqa irratti shaarpii kasitti tolu natti isin hunduu sa'aatii meeqa irratti isinitti tolu Sa'aatii 8 no kan gadhiistu fakkeenyaaf kan gadhiistu sa'aatii 8 irratti isinitti tola viidiyoo kan gadhiistanii viidiyoo kan hojjettan editii gootanii viidiyoo qarsamu kan wal hojjetanii sa'a 8 irratti gadhiistanii jechuudha garuu yoo akkas ta'e sa'aatii 11 irratti osoo gadhiisanii wayii taala guyyaa hojjennee hunda isaaf editii gootanii shaggaadha 11 booda sa'aatii shaarpii 11 egaa kabajamtoota keenya guyyaa lamaan yeroo hundaa jechuudha sa'aatii 11 irratti jechuudha masiinqoo jechaa jira akkuma argaa jirtan masiiyu mee fidi qoqqotaan nan beeka akkam kara wala kasa bitaachaarke Allah ya abbaan kiyya dhugaa kino abbaan kiyya jechuudha salaad fira taaddasaa birruu jechuudha dhugaa lubo nafseessa hamaaru dhugaa masiinqoo hin qaba ture masii kwa jirta oromoo wanko almi media subscribe gochaa ta'u nu gargaara nintendo akkatti bohaartan jechuudha qaxaleewwan kiyya wantan ani isiniif fidu jechuudha wantan taane isiniif fidu ijoollee kana beekuu qabdan akka nama viidiyoo kaanii jechuudha wanta taane gadhiisee waan nuun jedhu isinii galee diidaa tiivii irratti yeroo mara jechuudha viidiyoo kiyya keessa yoo seentan kolfitanii imimmaan isinirra yaa'etoo garaan isin dhukkubayetoo cuggaarraa koo jettanii baatan jechuudha kolfaan jechuudha isinii galee soo isa kana jechuu barbaadetanii irra deebi'eetoo liinkii ishii almi media jedhamti linkii isinifan teechisaa seenati viidiyoo ajaa'ibaa tokko isinifan riikardii godha seenati sabskraayibarii godha oromoo wankii oromoo wal bira dhaabbachuu qabdu yeroo ammaa kana speeshaalii oromoo wal bira dhaabbachuu walitti hirkachuu qabna isini galee kanaa mitiire wanta irraa hafe maal jettame almi naqaa hidhii ammamaa akkatti akkanaa miti be Abid, akkamitti muramaa ay kechuma yaa'edha
gooftaa gootii jahamtu nurraa qabii moortuu falfaltu nurraa qabii chaanaaliin isheen bitattu immoo jechuudha akkuma 100 seeneetu akkuma 200 seeneetu akkuma 300 seeneetu jechuudha bashaqqadheetu cululuqxeetu kan isin deebiteetu jechuudha horaa bulaayi akkanaa ture abi ijoollee kan beeknu egaa oromoowwan kiyyaa isa kana jechuu barbaaditanii akkasii so oromoowwan kiyyaa egaa keekiin illeen mummuramee egaa nyaachuu qaqammasuu qabna afaan nu goggogee jira isin afaan nu goggogee jira isa kana jechuu barbaaditanii I think video meeqoy daqiiqaa 15 isa kana jechuu barbaadetanii wanta isa dhumaa jettan yoo qabaatan atilleen jechuudha haasa'uu qabdan yoo haasofne nama gammachiisuu qabdan callistanii ta'u jechuudha eshi wanta isa dhumaa jechuu qabdu maalidha eshi hordoftoota didaatu wanta hunda bulechi kiyya didaan haasa'ee jira anis booda dadhabeetan dhufee didaa hordoftoota keetiin wal na barsiisii asitti nan hojjedha jennaan didaanumaa rakkoon hin jiru hordoftoonni kiyya sittiin cakkananii naan jedhee na jajjabeechee jira isinis immoo akkuma inni jedhe san dhaggeeffattanii warreen biyya alaa jirtanis warreen biyya keessa jirtanis almii miidiyaa seentanii akkana jajjabeechitan asumaanan isinii dhaama egaa dadhabbina kiyya immoo warra achi jirtan sirriitti hin hubattanii hin beektan madaan kiyya madaa keechan jedheetanan yaada waan ta'eef didaan kinoo hayzosh naan jechaa jira isinis immoo isaa ol akkana jajjabeessitan abdii guddaan isinirraa qaba waaqayyo isinaa eebbisuu bakka jirtan hundatti nagaan kiyya isinaa ge'uun isiniin jedha didaa kiyyas immoo baay'een si galateeffadha abbaadha manaasaa wajjin dhugaa kana caalaa isheen jechuudha galata guddaa argadhu yaa yaada isheen isiniif ibsite normaalii isinitti himtee jirti irra deebi'eetan almii miidiyaa subscribe godhaayi biyya arabaatti dhufte dadhabdee dhufte hin beektan especially dubartoota biyya arabaatu chaanaalii kiyya hordofaa jira waan ta'eefu qaxaleewwan kiyya please subscribe godhaa nan qaanessitanii abdii guddaa hin qabasina wanna isa dhumaa hin qabdammoo si atiyoo hin qabda atiyoo isa kana jechuudha oromoowwan kiyya baay'een isin jaalladha isin kabaja kara chaanaalii isheetti amma seenatii linkii viidiyoo amma hojjennu tokkotu jira seenatii masiinqoo kana masii masu harmeetii jettanii isli galee seenatii subscribe godhaa horaa bulaayi nagaannaa jedhaayi chaanaalii kiyyalleen subscribe gochuu akka hin raaffanne mee kootu na gorshi intalatu gizee gosh ati qoy waan haasoftu callittee ani hojiirra jira akkan kuffisne وهاسي نمو في الدرات نكان تيتا ماله لك لا لا ما أنا أورد من وردتي كل هذا بيكون يلا كنا ماله كبرنا ميديا أبي ده كبريلا كبرنا إيش ما جت تمام nada marachu ismaafi arera malo dice seenan mo kameraan tun asitti asii kabajamtoota hordoftoota Didaa Tube akkuma argitan ani kochummaa qaba buna daffisee akkuma argitan immoo keekiin isaan fidanis isaan laachaa jira na lawaniኛውም አረጋማቹን ኬኛስ kan isaaniitis YouTube haaraa almii miidiyaa jedhamu banachaa jirtina please seenaati subscribe gochuun share mo like godhaati ishee guddisaa siniin jedha yaa hin beektan baay'ina horaa bulaayi nagaannaa jedhaayi dubbii isinitti hin baayisnu wanneen isin jedhe akka hin raaffanna ala balazaa abaarree hamaatu isinitti simbiraga